Ya baay'ee rakkattee kanaaf ifaajee kan kee qabsoon Oromoo si haa galateeffatu siin jenna. Qabsoon inni ilmaan Oromoo kan dhangala'aa jiru kun si haa galateeffatu. Taani Jawaar keenya qabsoo Oromoodha adda durummaadhaan fincila diddaa gabrummaa xumura calqabdeeti xumura gabrummaatiin injifattee irraa aantee qeerroo fi qarree Oromoodha miliyoonaan itti bobbaaftee kaan wareegamee kaan qaamaa irratee atilleen injifannoo kanaan gammaddee hoogganoota keenya waliin qabattanii alaa galtanii jechuudha. Yeroo sanitti ati amantummaa isaan bira qabaachuudhaaf kompiitara kan kee akka isnaayiparaa ittiin falmachaa turte san hunda warra kanatti galii goote annama nagayaati nama qabsoo Oromootiif hifaaju Oromoo fi Oromiyaan akka miidhaman hin barbaadu isinis immoo akka OPDOtitti qooda guddaa qabdanii walumaan uummata Oromooti wajjin wal qabannee jiraannaa jetteen jechuudha. Isaan yeruma sanuu mormii isaanii garagalchanii siidaa Haile Sillaasee Minilik dhaabanii aanolee fi calanqoo irraanfachuu jalqabanii jechuudha. Waakkachuu jalqaban. Kanaan booddee duuba tarkaanfiin isaanii odoo ooleen bulin itti fufee jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo waraana kana kan dubbii fide waraanni kunillee karaa nagaatiin galee mootummaa kana keessatti qooda isaanii barbaachisu argatee uummata Oromootiif qabsaa'aa taanaan isaanii waliin haa qabsaa'uudhaan walii galtanii koree teeknikaa humtanii waraanni suni hamma tokko irraa qabattanii galchitanii jechuudha. Isin kabajaaf, isin jaalalaaf, isin amanuuf waraanni san gali. Waraana sanis galchanii fixanii isinis hidhatti isin darbanii Haacaaluu Hundeessaa kan nuti akka ijaasitti ilaallu ilma xiqqaa wallistoonni baay'ee isa dura turan. Garuu inni kan boodarra dhufe kun qaanqee qabsoo Oromoo ta'ee mul'ate jechuudha. Isa kanallee dhabne sillee akka nama dhabeetitti silaallan nuti dhugaa Rabbi amma tarabbiitiif as jirta malee ta isaaniiti nutillee abdii kutanne akka sabaattillee abdii kutanneeti yaa Rabbi atumaatu nuun fedhe barabaraan Itoophiyaan tun goota keenya hayyuu keenya qaroo keenya nyaachuu kana sumaan nuun fedhe yaa Rabbi ati nurraa guutu jennee waan goonu dhabne qeerroo fi qarree odoo karaa cufan kaan dhume kan qaama irratti kan gara qabsoo hidhannootti deebi'ee wanni nuti gochuu qabnu hidhannoo jabeessuudha. Wabiin Jawaarilleen qawwee kana kabajnee hooggana keenya kabajnee hayyoota keenya kabachiisuuf Oromoo fi Oromiyaa kabajaadhaan alaa galchuuf waraana keenya jabeessuu qabna jennee waraana kana jaarree jechuudha. Sababii waraana kanaan haa badu haa tolu arra kabajaa argattanii isinilleen karaa nagaa kan jettu waa abdattaniiti malee namni duraa duubni qullaadha karaa nagaan jedhu jechuudha. Impaayira san keessatti impaayirri dhiigaan jaarame dhiigaan diigama karaa nagaa hin beektu nafxanyaan abbaan kan kees Jawaar akkasuma dhiibamee ardooma isaa keessaa bahee daangatti gali. Odoo guyyaa tokko hin koflin abbaa kan kee baran na nyaachisee na guddisee baran. Odoo guyyaa tokko gammadee hin koflin ardooma isaa keessaa baqatee boordaratti galee odoo nafxanyaan maqaa hamaanuun arrabsitu sanin ihee tonkola nyaattee odoo abbaa kan kee arrabsitu. Maaliif deemtee ijoollee tana jaaniin abbaa kan keetiin gandi keenya maaliif ijoollee tana magaalaa meeqa dabarsitee achiin barsiiste jennaan akka nuti somaa baloon dubbannu akka nuti harkaan ijoolleen qaban bakka deemnetti irraa qooddanna jala deemaa ijoollee barsiisaa jeen gandaan. Duuba sirna abbaa kan keetis nyaachuudhaaf rabbiitu guyyaan isaa keenyaan fudhate malee nyaachuuf abbaa kan kee ari'aa bahe atillee yeroo akkasumatti itti deemtu yeroo si ajjeesuuf deemu sabni Oromoo karaa nagayaa wanni karaa nagaa si caalaa namni barbaaden jiru. Hayilee Fidaasiitu seenarraa nu himaatu jaarraan abbaa gadaa falmachaa ture karaa nagaa ni dadhabe. Sirni ati namni si keessaa si caalaa Oromoo keessaa sirna kana kabajaan jaalala waliin haa jiraannu. Sirni dabre kun sirna gurraachawaa waan waraqaa haaratti barreessine waliin haa jiraannu jetteen fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Isaan ni baran isaan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasu Oromoo salphisu duratti Oromoo gudeedu intala abbaa dura gudeedaa jiran. Ijoollee daa'ima hoggaa shanii fuudhanii billaan qalan abbaa keettu gaara jira jedhanii. Sirni kun sirna Oromoof tahuu miti. Sirna kana hiddaan buqqifnee Oromiyaa bilisoomte walaboomte irratti ilmaan kan keenya guddifnaa jenna. Ati maal abdatte Abiyyi Ahmed ni dhaadate. Abiyyi dhaadateeti Oromoo akka hoggaa akkuma isiin hin kaanettiin cabsaa jedhe. Akkami cabsa? Akkaataatti cabsu hunda lafa kaatee jechuudha. Amma ati naannoottee Oromoo yaada Oromoo kana irraa fuuta. Inni kana keessa yoo waasi godhe Oromoon hoggaa kuma tokkoomi hoggaa kuma sadii cabdi jechuudha. Hoggaa kuma sadii cabdi Jawaar rifeensi irraa buqqa'ee jennaan Oromoon hoggaa kuma sadii cabdi.
kabajna si amanna dhugatti onnee qabda dhugatti murannoo qabda dhugatti gootummaa qabda obboleeyyan kee akka keetii gootonni marra dirribsaa fangaara jiran isaan kanas qabsoo isaan deemaniin kan tasgabbii laal yaada ummanni Oromoo si dhaammatu kana tasgabbii laal kanaaf nuti miidhamne Jawaar nuti ni salphanne nuti ni xiqqaanne impaayira san keessatti arraan tana ilmi namaa ibiddaan gubachaa jiru harka ilmaan Oromoo akkana muranii dur harkaas muran arra guddaa muranii akkana faannoon qabattee teessin jettu faannoo isaan hidhachiisan faannoo isaan odoo ummanni Oromoo miliyoonaan beelawaa haati ilma xamaddee ittiin qotti akka qotiyyo ilma isii xamaddee haati odoo ittiin qottu miliyoona meeqa faannoo kannanii maa faannoo hidhachiisanii jedhu faannoo sana abbootii gadaa jilbifachiistee rasan guyyaa tokko nama 14 dubartii ulfa abbaa manaa fi haadha manaa barsiistota barattoota jilmaadhaan ilmaan Oromoo sirna duguugaa jiru kana keessatti ati akkamiin nagaa nuuf fidda Jawaar teenya akkamiin nagaa nuuf fiduu dandeessa kanaaf wanni si dhaammadhu rabbiin si haa gargaaru rabbiin si cinaa haa dhaabbatu ka taa'ee si hamatu gufuu haa ta'u ka dhaabbatee si hamatu gubbee haa ta'u kan si hamatu ammoo diina Oromooti malee fira Oromooti miti beekadhu Oromoon si hamatu tasumaa hin jirtu beekadhu siin dhaadatti Oromoon kanaaf wanni nasin jedhu tasgabbaay ija tasgabbii qabdu laali ummata Oromoo konkolaataa namaara hallayyakkute dhuga bireeka qabee jetti ati bireeka hin qabne namichi bireeka qabu jechuun ummata Oromoo keessaa waraana sandachaasu mana Oromoo gubuu dhiisu haadha Oromoo qaluu dhiisu bireeka hin qabne namichi itti oofaa jira kanaaf yoo dandeenye hiddaan buqqifnaa yoo dadhabne itti dhabamna lafti lafa seenaa taatee haa haftu saba bilisummaa malee miti hujachuu nuti akkana taanan kanaaf baay'ee galatoomii abjuu tokkoon akka Jawaar abjuu tokkoon himuu barbaadu ilmaan Oromoo nama hedduu na dhaggeeffataa manguddoon Oromoo na dhaggeeffadha abjuu kiyyaan gaafa Jawaar nyaata lagatanii akka malee miidhaman sani Jawaar kun helikooftariin dhufe helikooftariin isaa duubni isaa odaa qaba odaa guddaa jiidha ammoo ka biyyee wajjin akkasuma hidda keessaa ol baqqa'ee namba pileetii helikooftari kanaati kan dhufe bildingii guddaa gubbaarra amma na dubbisteeti yeroo ati na dubbistu hin dubbattu ammoo afaaniin uffattee akkuma nama normaala uffattee warra sikuriitii jira warra gurguddaa adi namni tokko hin dubbatu helikooftariin kun bildingii guddaa dhaabbatee jira ani amma niin dhufe si dubbisuuf yeroo nan dhufu nama uffata aadaa uffate duubra xixiqqoo qarree malee namni tokko simachuu hin danda'u jedha niin seenee yeroo laalu an uffatuma normaalaan uffadhe saalfadheetiin deebiitiin uffata jijjiirradhe jee mana deebi'e yeroo ana mana deebuun hirriiba keessaa ka'e helikooftariin kun biyyeen buqqaasee deema odaa kan duubarraa jambal giriinii baala giriinii Oromoo baay'attiin himee beekadhu har'aa miti tokko lammada ergaati lagannaa sanirraa baatee galte booddee mana wahii mana guddaa keessa teenya nyaata nyaanna nyaata kana aananii nyaanna atiitu nutti naqa amma Jawaar kottu nyaadhu jaan lakki hin nyaadhu mana tokko kan odoon jaaru jiru hidhamee jira mana kanaaf fixaa jettee madoosha mismaara qawla waa sadeen kana fudhattee lafaa kaatee jechuudha kanaaf abjuu kiyya kana nama hedduu